Mee maqaan keessan eenyu jedhama mee natti himaa? Alamaayyoo Mallasee Mangashaa jedhama. Alamaayyoo Mallasee Mangashaa. Okay, maal ture ga'een hojii keessanii? Ga'een hojii kootii biiroo abbaa langaa waliigalaatti abbaa langaati. Kan Oromiyaa jechuudha. Oromiyaa biiroo abbaa langaa Oromiyaa. Oromiyaatti abbaa langaati. Ayyee isin namoota hidhattootaan kam akka ta'e hin beekamne garuu kan nutti himame waraana bilisummaa Oromootiin karaa irratti warra qabaman jedhaman keessaati. Eeyyeen isaan keessa jirra. Namoota hin beekamne nu doon taane waraana bilisummaa Oromootiin to'atamne. Yoom ture kuni? Gaafa 17 ji'a sadaffaa bara 2018 tilmaamaan sa'aatii 8:09 gidduutti. Guyyaa jechuudha. Guyyaadha. Eessaa osoo dhuftanii eessatti ture kan qabamtan? Jimmarraa kaasnee Baddallee keessa baanee laga Dhadheessaa ceenee ergaawwanni jennu asfaaltuma Dhadheessaa gubbaarratti egaa akkan dhageetti iddoon sun ganda Haaramu maal jedhama. Iddoo sanatti to'annoo jala oolle. Meeqa taatanii to'atamtan isin? Konkolaachisaa faana nama 5. Abbootii alangaa meeqa? Abbootii alangaa 4 fi konkolaachisaa 1. Konkolaachisaan isin biraa baheeraa jedhama dhugaadha? Nu biraa hin banne haalli yeroo san ture xiqqoo konkolaachisaan fayyaan qabu. Fayyaan qabu jechuun? Jechuun danda'ee nama deemuu miti xiqqoo waan dhibama dhuunfaa fakkaataa furdinnas qaba. Achumatti sadii sanii immoo kan fudhatanii gara iddoo barbaadan nu geessan jechuudha. Sana booddee namni tokko isin biraa du'eera? Eeyyeen akkuma miti waraanaan qabamne waraana ture. Dhukaasa ture? Dhukaasa ture. Dhukaasi gubbaadhaa gadi qaama mootummaan itti fakkaata. Dhukaasa cimaa sanatu ture. Sana keessatti haga meetira 500 waan fagaattu miti tilmaaman akkasuma natti fakkaata. 500 gadi. Akkuma nuti karaarraa maqneen dhukaasni gubbaadhaa dhuka'e gara ijoolleen nu qabanii sasii waliin dhukaasu jidduma sanitti namni duraa sun akkasitti kan boqote nutti fakkaate nuti immoo namni 2 fuuldura deemaa turre haala saniin namni sun boqochuu danda'e. Yeroo dhukaasaa sana isin akkamiin ooltanii? Nuti fuuldura turre amma nama 2tu jira namni waliin jirus jira. Nuti fuuldura turre dhukaasti garuu baay'ee cimaa ture meeshaan gurguddaanis jira. Kanuma keessanitti erga sumaayii gidduu sanitti boqochuusaa erga ga'uudhaa qabnu isaan erga deemneen booda nutti himame. Yeroo inni kufeen argine jechuudha. Nadarre. Eenyu jedhamtu isin warri haftan? Anaa fi maqaa koo Ergaalam jedhama. Ergaalam xiqqoo jedhama. Kan biraa? Numa lamaan tofe. Okay, tokko isin biraa boqotee 4 hin turree? 4 turree kan tokkootis egaa boqochuu isaatillee ijaa quban qabnu garuu dhukaasa turee nuti fuulduruma deemaa turre. Isin amma nama 2tu hafee jira jechuudha? Nama 2 jira amma. Kan du'e nama 2 jechuudha ree? Eeyyeen akkas fakkaata kan sadaffaan qulqulleeffame. Malee isin bira hin jiru lubbuudhaan? Nu bira hin jiru lubbuudhaan. Eenyu ture inni maqaansaa? Addisuu Naggaas jedhama. Innis isinuma wajjin Oromiyaarra hojjetaa? Bakkuma tokko kaane kutama tokko hojjenna. Hayyee amma maalitti jirtu ree? Haala akkamii keessa jirtu amma? Harka waraanaa jirtu? Amma haala gaariidhaan jirra. Erguma waraanni sun qabbanaa'een booda bakka ga'uudhaa qabnu geenye. Saniin booda haaluma jiruun egaa waraanni mootummaatis nu marsaa ture xiqqoo sababa baraaruuf jecha baay'ee dhamaa ture inni liqaa ture amma haaluma gaariidhaan gadhiifamneerra. Isaan walumaan jirtu moo gadhiifamtanii tureem? Isaan waliin hin jirru gadhiifamneerra amma gara maatiitti deemaa irra karaarra jirra. Karaarra jirtu? Karaarra jirra. Eenyutu si waliin jira reem? Homtuun jiru lakkeeffamaa deemaa irra. Isaanuma sin gadhiise? Isaanumatu nu gadhiise. Maal jedhanii immoo sin gadhiisani?
Tokkoffaa abbaan alangaa yaa abbaan alangaa siyaasa raayis bilisaa hojiin deemaa jirruu fi hojii uummataati. Hojuma itti deemaa jiru kana saala ilaalanii xiinxalanii qoratanii hojumaata isaaniitiin ni barsiisan. Amma lama taatanii deemaa jirtu? Lama taanii deemaa jirra. Garamitti deemaa jirtu ture amma gara Naqamtee moo? Garuma Naqamteetti deemaa jirra. Konkolaataa argattan moo qaamni mootummaa isinii dhaqqabee jira moo lafuma deemaa jirtu? Mootora arganne. Arjootti isin qabanii hagam isin deemsisan mee guyyaa sana? Arjoo jimmaatti qabamne. Iddoon fa'aa garuu iddoon amma jiru kun maal akka ta'e. Iddoo amma jirtan kanan beektanii? Hin beeknu qaamota oofuuf gaafannaan itti nuti. Godina kam akka ta'e isin beektanii naannoo sanarra? Godinni tilmaamaan wallagguma bahan itti fakkaata. Miidhaa isinirraan ga'an qabu isaan ergasii? Dhiibbaan tokkos hin jiru, dhiibbaan nurra ga'ees hin jiru. Haaluma gaariidhaan haaluma waanuma nyaatan uffataan uffannee rafnaa. Abiraatiin dhiibbaan nurra ga'e tokkichi hin jiru. Bosonuma keessa bulaa turtanii? Bosonuma keessa turu. Guyya meeqa fa'aa deemtanii miilaan? Guyyaa lama fa'a. Isaan wajjin guyya meeqa turtan jechuudha? Roobi irraa kaasee guyyaa 9 ta'a. Maatiin keessan dhagaaniiru akka galaa jirtanam? Dhagaan. Maatiidhaanis jalqaba qunnamsiisanii. Ammas qunnamootu jirra maatii qunnamneerra. Isin abbaa maatiitii meenatti maamee waa'ee keessan waa xiqqoo? Abbaa maatii ta'e ijoollee 3 qaba. Ijoolleen 2 yuunivarsiitii jiru, tokko kutaa 8 barata. 2 yuunivarsiitii jiru? Yuunivarsiitii barachaa jiru. Eessa jiru maatiin keessan Finfinnee? Magaalaa Asallaa jiraatu Arsii Asallaa. Haga turtan kana maallaqa gaafatan immoo maaliif siin qabne jedhani sababni itti siin qaban maali mee? Hin jiru maallaqni gaafatan. Maallaqni gaafatamnes hin jiru. Qabeenyi qabnus qalamni naaf ne deemeera. Maal ture kan isin harkaa fuudhanii ture? Laaptooppiin jira, moobaayilii, qarshiin immoo 1,200 baay'eetii. ID fa'a, ID kaardii